namoonni sagalee keenya dhagaanu waan kana akka jirtumsanuu godhan. Naannoo Oromiyaa magaalaa Jimmaa ganda Saxoo Samaroo keessatti argamna. Obboleessi keenya Amaddiin rakkoo keenya dhufee yeroo nu daawwatee waan nu keessa jiru kanas ilaalee mana barumsaas daawwatee barattoota keenyas haasofsiisee wanti akka iskuulitti nu jammare jalqabee jira sunis amma karaatti dhaabbatee jira. Innis immoo nu biraa feen beeku ammas namoonnis immoo isa faana illee dhaabbatanii waan kana nu deeggaruu danda'an sagalee keenya dhagaane akka jirri nu birmatanu ergaa keenya dabarsinaa. Miidiyaan Barakaan rakkoo keenya waan manni barumsaa irra jiru ummataaf mul'isuudhaaf dhufee nu gaafachuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Rakkoon keenya ni guddaan tokko haayiskuuliin mooraa mana barumsaa kana keessatti sagalee hanga 12tti dhabamuunsaa ijoolleen kan keenya illee utuu gaddan utuu bu'anu gaafa dhaqanii ministirii kutaa 8 qabxii gaariidhaan darbanii utuu bu'an as keessaa deemaa jiru jechuudha. Kan asii deemanii illee yoom kutaa 9 bantu yoom kutaa 10 bantu mana barumsa keenyaatti deebinaa jedhee kan nu gaafatan hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf nuti warra as keessa jirru yaa ogummaadhaan tajaajilaa jirra. Kanaaf namoonni qabeenya qaban immoo utuu nu duukaa dhaabbatanii mana barumsaa kana tumsanuu godhanii waan guddaa isaa hojjechuutu danda'ama jechuudha. Kanaaf tokkoffaa mana barumsaa uummataati. Jalqabni isaa hundeeffamni isaa tola ooltummaadhaan dhaabbanni tola ooltummaa dhufee nuu dhaabus ergantanaa garuu uummatatti kennuudhaan uummanni haa bulchuu haa bulfatu haa hoogganatu jedhanii nutti gadhiisanii deemaniiru. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقامكو عبد السلام من جلما سوبرفايزر من برمسا أبا جفاري أو سجنتا كنجا ميديان بركة حالا كانت في ركونو تكامنو نداوتشو ندالو ساتيني مقاربيت نغلتي فنا من برمسا كينيا أكما بولو كانكو كاسني جرانو rakkoo hedduu keessa dabarree as geenye jirra. Manni barumsaa kun ijaarsumarraa illee ka'e jechuudha. Kaayyoon isaa maatiiwwan harka qalleeyyii ta'an yatiimota deeggaruu keessatti jalqabarraa kan bu'uura godhamedha. Kaayyoo kana qabatees ammoo irratti hojjetaa jira. Kana keessatti yaa'u adeemsi baruu barsiisuu waan guddaa of keessatti qaba. Sana keessaa ijoolluma kana barsiisuun lammii kana barsiisuun dorgommii hedduu gaafata jechuudha. Kanaaf dorgommii kana keessatti maalinni qabeenyaan of ga'ee maateeriyaalii barbaachisu hunda guuttachuu keessatti manni barumsa keenyaa hanqina qaba. Hanqina kanas hawaasni uummanni musliima magaalaa Jimmaa kanaan duras deeggarsa hedduu nu godhaa turanii ammas immoo amma hunda jiraatiin nu duuka jiru. Kun garuu mana barumsaa kana ammas dhibbatti ceesuu hin dandeenye. Kanas furuudhaa fi namni musliima ta'e amaanaa islaamummaa baatee jiru ijoollee musliimaa kana barsiisuu keessatti ceesuu keessatti inni guddaan isaa hojiin kan keenya ijoollee lafaa kaan kana barsiisuudha. Barumsa gahaa akka jirri argatan akhlaaqaas akka jirri guddatan gochuudha. Kana keessatti manni barumsa keenyaa hawaasnis amma ni taajjabutu jira. Ijoollee hedduu barsiifnee keejii kaafnee hanga kutaa 8 jechuudha. Akhlaaqaanis barumsaanis akka jirri ciman goonee asii geggeessaa jira jechuudha. Kanaaf manni barumsaa kun edda keejii irraa ga'ee akkuma makaafamee jiru gaafa dhaqanii kutaa 8 fixanii asii bakka biraa deemaa jiru jechuudha. Naannoo hin beekne mana barumsaa silaa haaraa ta'etti darbanii deemaa jiru. Kun immoo rakkinni isaa maalinni manni barumsa keenyaa humnattiin darajaa iskuulitti ce'uu dhabee jira jechuudha. Kanaaf kanas namoonni qabeenya qaban beekumsaanis mana barumsaa kana guddisuu danda'anu amma iskuulittitu guddate manni barumsaa kun ijoolleen kan keenyas waan silaa lafaa fudhatanii deemaa jiran kana galma ga'uu danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon keenya ni guddaan tokko iskuuliin
mooraa mana barumsaa kana keessatti sagalee hanga 12 dhabamuunsaa ijoolleen kan keenyallee utuu gaddan utuu bu'anu gaafa dhaqanii ministirii kutaa 8 qabxii gaariidhaan darbanii utuu bu'an as keessaa deemaa jiru jechuudha. Kan asii deemanillee yoom kutaa 9 bantu yoom kutaa 10 bantu mana barumsa keenyaatti deebina jedhee kan nu gaafatan hedduutu jiru jechuudha. Kanaaf nuti warra as keessa jirru ogummaadhaan tajaajilaa jirra. Kanaaf namoonni qabeenya qaban immoo utuu nu duukaa dhaabbatanii mana barumsaa kana tumsa nu godhanii waan guddaa isaa hojjechuutu danda'ama jechuudha. Kanaaf hawaasni sagalee keenya dhaga'u rakkina hedduu qabna rakkina nama kaafamee hedduutu jira. Manni barumsaa taa'icuma lafaa isaarraa lakaasee hawwataa miti jechuudha. Bakki naannoo nuti jirru kuni waa hedduu mijeessineetu jechuudha kan as keessa taa'aa jiru jechuudha. Kanaaf nuti kaayyoon keenya silumaa miidhagina mooraa qofatu hin taane daa'imman kana barsiifnee bakkaan ga'uudhaa isa kana immoo irratti hojjetaa jirra. Kanaaf rakkoo amma qabnu kana haayiskuulii ijaaruus haa ta'u mooraa mana barumsaa keenya hawwataa gochuu daree dabalataa ijaaruun konkolaataa dhuunfaa keenyaallee amma magaalaa hedduu keessaa naannoo irraa fagaatanii dhufaa jiru ijoolleen jechuudha. Ijoolleen kun naa dhufanuu konkolaataa mataa isaallee qaban jechuudha. Kanaaf kan kanallee rakkoo hedduu keessa dabarree waan dhumnee jirnu rakkoon kunis ammas waan wajjin jiru jennaan namoonni sagalee keenya dhagaanu waan kana akka jirtumsa nuu godhan obboleessi keenya Amaddiin rakkoo keenya dhufee yeroo nu daawwatee waan nu keessa jiru kanas ilaalee mana barumsaas daawwatee barattoota keenyas haasofsiisee wanti akka iskuulitti nu jammare jalqabee jira sunis amma karaatti dhaabbatee jira innis immoo nu biraa feen beeku ammas namoonnis immoo isa faanallee dhaabbatanii waan kana nu deeggaruu danda'an sagalee keenya dhagaane akka jirri nu birmatanu ergaa keenya dabarsinaa. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalqaba ani maqaan koo Izzeddin Muhammadin jedhama. Gaheen hojii kooti itti aanaa dura bu'aa mana barumsaa Abbaa Jifaarii. Bakki argama keenya naannoo Oromiyaa magaalaa Jimmaa ganda Saxoo Samaroo keessatti argamna. Miidiyaan keessan miidiyaan Barakaan rakkoo keenya waan manni barumsaa irra jiru ummataaf mul'isuudhaaf dhufee nu gaafachuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Kanattaan sun manni barumsaa kun kan hundeeffame bara 2004 yeroo sanarraa kaasee haga yoona barattoota hedduu as keessatti barsiisee bakka adda addaatiin geessisee jira. Kaan yuunivarsiitiitti galanii jiru, kaan hojiiwwan adda addaa keessatti bobba'anii kan jiranidha. Ijoolleen keenya haga 8 baratanii asii yommuu ba'an manni barumsaa isaan madaalu yookaan akhlaaqa asitti horatanii barumsa baratanii akhlaaqa horatanii as keessatti waan baran salaata salaatanii environmentii baay'ee bareedduu akhlaaqa isaanii ta'u as keessatti jira. Sana asii ba'anii bakka isaan simatu dhabuudhaan rakkoo adda addaa keessatti hamma dhaqanii mana barumsaa wajjin wal baranutti barumsi harkaa manca'ee rakkoo adda addaa keessatti akka jiran maatiinis nu bilbilee nutti himaa barattoonnis yommuu wal arginu nutti himu. Kanaaf manni barumsaa keenya osoo kutaa 9ffaa 10ffaa guddisaa deemuu danda'e kana caala ummata tajaajiluu danda'a. Kana caala ijoolleen kutaa 8ffaatti immoo baatu ijoollee qaqqabde sa'aatii silaa yeroo qabuu barbaaddu keessa ijoolleen urkaa ba'arti jechuudha. Yeroo sana keessatti silaa qabnee ijoollee as keessatti guddisa sirriitti keejiidhaa kaafnee amma kutaa 8ffaatti qaqqabdee sa'aatii silaa faayireej jedhamee ijoolleen amala adda addaatiin harkifamtu keessa silaa kan asii ba'uun qabne keessa ijoolleen urkaa ba'arti jechuudha. Kun immoo rakkoo hamaadha. Akka uummataattis hojii keenya hojii amma kan hunda hojjennee dhufne urkaa mancaasuudha. Egaa humna hin qabnu waan ta'eef humni nu daangeessa waan ta'eef sanaafis dirqamnee jirra ijoolleen urkaa ba'arti. Amma immoo wanti jalqabame piroojeektiin asitti jalqabame jira ture obboleessa keenya Amaddiin Jabaliin dubbii keenya kana rakkoo keenya sirriitti hubachuun tumsa godhee nu wajjiniin dhaabbatee qarshii adda addaa nu sassaabee
hamma ta'e nu ergee nu jalqabsiisee ture. Wanni inni nu jalqabsiise kunis immoo dhaqee fiixaan hin baane ammas sanuma hojjechuuf nu duukaa dhamaa jira. Baay'ee nu duukaa dadhabaaraa obboleessi keenya. Rabbi isaa jabeessu yennaa. Ammas rakkoo keenya furuudhaaf nu duukaadhaan dhaabbanne innis nus immoo kallattii dandeenyu hundaan dhageettii namoota qaban namoota kana hojjechuu danda'an jennee amannutti himuurraa duddubbatti hin jenne. Kanaaf osoo wanti piroojeektiin dudduubba kanarratti jalqabame kutaa 9ffaaf irraa kaasee ol dabaluudhaaf yaadamee kan jalqabame kun osoo namoonni rabbiin humna kenneef qabeenya kennee fi biraa qabu kan rabbiin irraa beeku kana osoo cimsanii nu duukaa dhaabbatanii hojiin kun hojii dhaloota irratti hojjetamu hojii akhlaaqa ijoollee illee sirriitti eegamee bakka barbaachisu hamma gahanutti waan duukaa deemamuudha. Kanaaf baay'ee haala yaachisaa keessa jirra. Kanaaf rakkoo keenya hubatee namuu kan nu laalu kun sagalee keenya dhaga'u hundi abbaan rabbii humna kenneef nu duukaa dhaabbattanii akka mana barumsaa kana baraartanu keessattuu rakkoo speeshaalii Jimmaan keessatti maqaadhaan nuti alhamdulillah biyya musliimaan beekamtuudha. Haa ta'u malee manni barumsaa ummata madaalu ummata kana fakkaatu magaalaa kana keessatti kanoo maqaa ummataadhuma qabatee jiru mana barumsaa Abbaa Jifaaruma kana. Haa ta'utii inni nu amma kutaa 8ffaati. Kanaaf haala danda'amaa ta'een namni humnaan danda'u humnaan ni beekumsaan ni qabeenyaa qabu qabeenyaan haala adda addaatiin nu bira dhaabbattanii mana barumsaa kana ceesisuu keessatti osoo nu gargaartanii jenna. Kanaaf yeroo kana keessatti rakkoo adda addaa keessa dabarfatee as qaqqabe tokkoffaa mana barumsaa ummataati. Jalqabni isaa hundeeffamni isaa tola ooltummaadhaan dhaabbanni tola ooltummaa dhufee nuu dhaabus ergantanaa garuu ummatatti kennuudhaan ummanni haa bulchuu haa bulfatu haa hoogganatu jedhanii nutti gadhiisanii deemaniiru. So guyyaa jarri nutti kennan irraa kaasee manni barumsaa kun mana barumsaa ummataa kan ummataan hoogganamu boordii mataa ofii qabu haala adeemsa maanejimentiidhaan waa hunda murteessaa mana barumsaa kan rakkoo adda addaa keessa dabarsinee dhufnee hadhaan qaqqabneerra. Haa ta'u malee manni barumsaa kaffaltii hin kaffalchiisaa jechuun yaadni adda addaa hin ka'a. Maaliifii guddachuu dadhabee maaliifii kana caalaa babal'achuu dadhabee akkuma Jimmaattu mana barumsaa kan ummataa ta'ee akhlaaqa irratti barumsa qulqullina qabu fi akhlaaqa diinii wajjin wal qabsiisee kan kennu kana qofa kan ummataa ta'ee jechuudha. Haa ta'uti kan inni ijoollee barsiisu haga kutaa 8ffaa qofa haga yoonaa jechuudha. Turtii kana hunda keessatti maaliif babal'isuu dadhabee maaliif kana caalaa hojjechuu dadhabeennaan tokkoffaa biizines orientidii miti yookaan immoo bu'aadhaaf hin hojjennu. Mana barumsaa bu'aadhaaf hojjetu miti. Wanni inni barataarraa sassaabu qarshiin inni sassaabu shallagamaa hojii bulchiinsaaf barsiisotaaf hojii bulchiinsaa adda addaatiif kaffaltii mindaa barsiisotaan wanna hafu miti. Kanaaf sanarra darbee mana barumsaa kana babal'isuuf guddisuudhaaf waan nu ga'u miti jechuudha. Kanaa waliin barattoota yatiimaaf harka qalleeyyii hedduu fudhannee kan barsiisnudha. Bara baraan tokko yennaa ba'u haaraa fudhataa bakka sana buusaa gara barattoota 150 ol kan ta'an barattoota harka qalleeyyiif yatiimota qabatee jira manni barumsaa kun.
toluma barsiisaa jechuudha. Warra kaffaltii kaffalan irraa immoo ammas tokkoffaa wanni sassaabamu kan ummataati waan ta'eef akka barbaadame bu'aadhaaf miti waan ta'eef itti dabaluunis humnaa ol dabaluun haalli hojmaata keenya haalli adeemsa keenya waan eeyyamu miti waan ta'eef kanatti ol guddisuu dadhabnee hirmaannaa ummataatiin garuu kutaa adda addaa daballee asitti ummatumti asitti ijoollee ofii barsiifatu yeroo yeroon simachiisaa kan kooti kan jedhu kana akka inni amanee fudhatee mana barumsaa kana guddisuu danda'utti walgahii adda addaa barattoota gaafa walgahii maatii barattootaa irratti dhuma waggaa irrattis walakkaa irrattis waamnee walgahii gaggeessinu irratti uummanni kaka'umsuma mataa ofiitiin mana barumsaa kana cimsuudhaaf carraaqqii adda addaa godhaa beera uummanni. Kana carraaqqii uummataatiinis waan inni buuseenis kutaa 4 kanaa gadi dabalame isumaan daballee hamma danda'u uummanni nu biraa hin dhaabbanne humna isaa utuu hin qusatiin nu wajjin hin dhaabbata haa ta'uti. Wanti akka rakkootti yeroo hedduu nu rakkisu yooma tokko jennee irraa wantoota manni barumsaa kun akka hanqinaatti yoo kaafne waa hedduu jira haa ta'uti wantoota ijoo jedhaman waa 41 ammaaf akka naa hubattan wantan barbaadu nu hubattan wanni nuti barbaadnu tokkoffaan hanqina kutaa daree barnootaati. Hanqina kutaa qabna. Hanqina kutaa tokko keessatti ijoollee 66 humna keenyaa olitti ijoollee qabannee rakkoo wajjin deemaa irra jechuudha. Kun qulqullina barnootaas nurkatti hin miidhe jennee yaadna. Kanaaf hanqina kutaa daree dabalataa qabna. Inni lammaffaan bakka ijoolleen itti salaatullee aduu keessatti marga keessatti ijoolleen salaataarti. Kun rakkoo hamaa ijoolleen dhukkuba adda addaatiif saaxilamaarti. Inni kaan bakka nyaata itti ijoolleen nyaatanullee addaraasha addaan qabnu kutaadhuma barattu keessatti rakkoo waan ta'eef akka nyaattuuf godhaa irra. Kunis rakkoo ijoo jennee kan addaan baafne keessaayi. Inni kaan mooraan kun nageenyaaf baay'ee sodaa qabna. Maaliif mooraan keenya kun guddaadha, dallaa hin qabu. Dallaan mooraa mana barumsaa kana marsu hin jiru waan ta'eef waanuma caccabaa dhumaan hojjetame waan ta'eef